Maashaallah abbaan daana'ee jechuudha waa'ee Sumayyaa jaarsummaa erganii sanaa haasa'an jechuudha irraa abbaan ishii Sumayyaa wajjin onlaayinii dhufan yuutuubii dhufanii jechuudha. Maaliif tokkoffaa maaliif dhufanii dhuguma daana'eetti abbaa ishii faana haasoftee moo ofuma ishii dhuftee kan jedhamu yeroo darbe Sumayyaan sijjammar dhimma kana abbaan keeyyuu hin beekanii ofii makee fedhii keetiin hin jenne. Kana lammaffaa immoo jaarsummaa yeroo ergame biyyi isaanii baay'ee jechuun biyyuma isaaniitu walitti waamamaadhaan malee baay'ee walirraa fagoodha akka isaan gidduu jiru waaman jechuudha. Kan Sumayyaa fi kan Daanaayit fa'aa jechuun walaa beekan iyyuu malee firuma ta'e namni waluma beekumsa firuma maatii ta'e fagoo walirraa hin jiraatu. Akka fakkeenyaaf Finfinnee, Jimmaa, eessa faasiniin jechuudha biyya walirraa fagoo kana ani hin beeku. Bakka Naqamtee Finfinnee Walisoo irraa eessa ምናምን biyyoota akkasii jechuudha biyyoota akkana walirraa fagaatan akkasidha biyyoota baay'ee gidduu isaanii jira kana darbamee baasii baay'een dadhabbii baay'een baheetu sanuu waan baay'ee jira maatii Sumayyaa bira dhaqanii warri keenya jedhan. Naafin immoo jaallatu ko yeroon biraa siqee viidiyoo jedhu anuma faana taa'ii anumatti odeessi viidiyoo maal godhaa jedha. Inna akkasitti deemanii garuu haa galatoomanii maatii keenya warra nama ergannee warra nu dhaqanii baay'ee keessummeessanii sirriitti nu keessummeessaniitu yeroo masanaa Sumayyaas gaafatanii akkamitti akkas ta'a hamma namni as dhufutti hamma maatiin as dhufutti akkam deemee waa'een keessanii jedhanii yeroo gaafatanii Sumayyaan immoo ani Se'idootti deebi'uus ta'e Se'idoo arguus ta'e Se'idoo faana jiraachuus ta'e kana akkas gochuu koorraa daagatin da waraqat maxarqalal jechuun jechuudha. Tabba akka waraqataatti dachaasuutu naa salphata jettee. Ageessan Amaariffaa waan ishee fayyadamte. Se'idootti dhiyaachuus ta'e Se'idoo arguus ta'e Se'idoo faana deebi'ee jiraachuurraa tabba akka waraqataatti dachaasuutu anaa salphata jetteetu deebistee isaanis deebishii kanatti baay'ee tokko gaddanii aaranii maa gochuu hin dandeenyu gaabaqaa murtee ishiitii nun ishee nu bira hin jirtu teessisnee haasofsiisuus hin dandeenyu jedhaniitu namoota ergin irratti kana gaafatanii deebi'anii galanii nus baay'ee gaddinee baay'ee aarree maa gochuu waan dadhabneefi karaa keenya si yaalii goonee mana kireessinee akka Se'idoon as taa'u yoo karaa kanallee dhuftee jennee yaalii baay'ee yaallee mucaan koosii anuma faana mari'atteetu hojii gaarii kana hojjechuu fi gara miidiyaa kan isheen dhuftee maaliif wanti jechuun gaa'ila jechuun jedhan abbaan ishee gaa'ila jechuun tilliq taqwaan tilliq dirijjiteedhan dhaabbata guddaa. Gaa'ila jechuun dhaabbata guddaa wayiitiidha. Bakka dhaabbata guddaa wayiitii akka kaampaanii wayiitii waan ijaaramu waan guddataa deemu. Kanaaf kun immoo akka salphaatti diigamee addaan hafuu hin qabamu waan jedhameefi nun hamma dandeenyu hojjechuu qabna gatii kaffaluu qabna walitti isaan deebisuuf araarsuuf jetteetu gara miidiyaa dhuftee. Garuu haa ta'u iyyuu malee immoo Sumayyaan hamma kana biyyatti galuun ishee immoo nu gammachiiseera. Warra ishee faana harmee ishee faana maatii ishee hunda faana yeroo wal argattu gammannee jirra. Sababni isaa amma qaamaan wal arganiiru waan ta'eef qaamaan immoo wal bira ta'anii wal haasofsiisanii akka isaan ishee amansiisan immoo ammas nuni duubaan jirras waaqnis nu gargaara jedhan. Nan baadhee landinnaan jechuudha. Nan baadhee jechuudha. Akkasittiin ammas immoo amansiisanii walitti deebisuu jennee abdii qabnaa. Nus faana jirraa hin gaafannaa warrallee jedhan. Egaa laayikii beektu gaasin mucaan iyyuu akkanattu kaameeraa dideera kaameeraa maaliif hojjettaa viidiyoo maal hojjettaa anuma sossobii jedhe. Isin garuu laayikii gochuu dirqama keessan.
Na ini kan beramo askes wae Sumayyaa fa keessa bahanii mala isaanii wae ofisanii wae amantaa wae innante akka isaanitti Yamanii galateeffatan ummata musliimaa jedhanii ismaa boolle Yamanii baay'ee tokko jaallannaa Yamanii baay'ee galateeffannasi baay'ee jaallannaa ummata musliimaa nu kabajanii ummata isaanii caalaatti jireenya waan barbaanne hojjennee hojii barbaanne hojjennee ijoollee keenya karbaanitti guddifannee ijoollee sadii qabaadhanii daanaati ishee hangafaati jedhanii saarraa garuu dhugaa waaqa namni tokko dabillaa ilki gochuu qabdu didde naafi na kanaafuu hojii eessadhatiin jennee sa'aafteessaa maaliin hin jiru nu kabajaniitu hojii barbaanne hojjennee waggaa 33 Yaman keessa jiraadheedhan Yaman keessa waggaa 33 jiraadhe ijoollee sadii asitti ngoradhe guddifadhe Yaman ijoollee kursii seeraanii akka ijoollee isaaniitti naalaalanii kanaafiyyuu erga isaan nu kabajanii immoo erga isaan kanatti nu kabajanii akka lammii isaaniitti olitti nu laalanii nu immoo biyya isaanii aadaa isaanii kabajuu qabna kanaafidha mucaan koollee xaaraa kan isheen kan akka musliimata kanatti uffattu isaanii kabajuu fi aadaa isaanii amantaa isaanii biyya isaanii kabaja isaanii qabnuu fi ijoolleen kun hundinuu akkuma biyya sanaatti uffannaa uffatu amantaan keenya garuu nuni kiristaanadha Kiristaana ta'uu rakkoon qabu biyya keenyatti Itoophiyaatti kiristaanasi musliimnisi waluma keessa jiraannee guddannee baay'ee Hasan isaanii waan natti toleeffachasanii fide ko dhugaa waaqa amazing father na long life father baay'ee umriin isaanii haa dheeratu kanaaf egaa kabajamtoota hordoftoota meegaa waaqni haa araarsu jedhaayyuu erga amma biyya galtee Sumayyaanii yoo garaa laaftee warra faana asofteellee jette malee akka yaada isheen amma isaanii jetteetti so difficulty dha murteeshii ani mona sodaadheeyyuu garaa laaffisuu miti jechuun nu biraan deemtu jedhanii sodaadhe maaliif waggaa 15 isaanirraa fagaattee kaatee ammas immoo deebitee isaanirraa fagaattee akka jiraattu hin jaallatanii laata akkas hin barbaadanii laata jedhee nan shakke nu bira taayitii bakka asumatti hojjedhu ijoollee guddisna wal faana jedhu laata dhee yaaddee garuu wayinee viidiyoo daqiiqaa 8 hojjechuu dadhabe dhugaa waaqa yeroonni raftuun hojjettu yeroonni rafus waan biraan hojjedha gaan yeroonni rafus waan biraan hojjedha habiibochi sa'aatiin taa'e nama dheedu na akka kana sinin jedha anyways waaqni isaan haa araarsu Sumayyaaf Sa'iidoo dhimma isaanii haa fixu ijoolleedhaaf jedhee dhugumayyuu gaa'illi dhaabbatadha gaa'illi salphaa miti umurii kee irratti fixxaa bara kee irratti fixxaa ijoollee sanaa fittee waan ijaarsa wayii jechuudha yeroo baay'ee kan ijaartee walitti fufinsaan hojjette waan ta'eef salphaatti diigamuu qabu ispeeshaalii immoo ijoolleen qofaa guddachuu hin qabanii jedhanii kana fakkaata akkuma teettuu mucaantuma bootuma as qabu achi qabu dhaabuutti deebi'u fixeera